namni tokko akkuma seerri uumamaa kaa'etti ni dhalata, ni guddata, dhumarratti immoo ni boqota. Haa ta'u iyyuu malee bara jireenya qabanitti callisanii jiraachuu qofa osoo hin taane jireenya fakkeenyummaa qabuu fi wanta dhaloonni irraa baratu hojjetanii darbuun seenaa dhaloota haaraa keessatti maqaa ofii bara baraan akka waamamu irra darbee yeroo jiraatanitti jaalalaa fi gammachuu saba ofii wajjin jiraachuun waan guddaadha. Hordoftoota keenya nagaa isin gaafachuu hin daganne bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha guyyaa har'aa goota lubbuun jiru tokko waa'ee isaa isin biraan geenya. Obbo Guddataa Disaasaa bara 1933 lixa Oromiyaa ona Boojjii Birmajii ollaa Luba Guddinaa Tumsaa fi Baaroo Tumsaatti kan dhalatanidha. Bara 1957 gara Finfinnee dhufaniis mudannoo fi muuxannoo garaa garaa dabarsanii jiru. Hanga hidhaa fi roorroowwan irratti jabaatu iyyuu malee guyyaa tokko afaan fi eenyummaa isaanii namatti qaana'uun turre. Hiriyoonni isaaniis akkas jedhu. Wal bareedaa kaafnee obbo Guddataan nama gaarii, nama qajeelaa, nama namaaf fira dabarsee yaadu keessumaa quuqama waan qabuu fi waa'ee eenyummaa isaanii irrattis waan baay'ee miidhamanii turaniif durii maaltu akka isaan irra ga'e yeroo hojii miidiyaa biyya kana irratti hojjetanii sagantaa afaan Oromootiin yeroo jalqabaaf namni afaan Oromootiin TV Itoophiyaa irratti dabarsaa ture isaanii. Obbo Guddataa waggaa dheeraa jechuun waggaa 20 asittan beeka. Obbo Guddataan wayyaa adii uffachuu jaallatu yeroo hundumaa. Yoo dhabanis yoo qabaatanis wayyaa adii uffatu, wayyaa guutuu uffatu. Baay'ee nama jaallatamuudha. Waldaa keenya yeroo dhufan haalli isaa gaarii miti isaan beeku. Isaan beeku anis beekaa isa haasa'uu nan barbaachisu. Haala ulfaata sana keessatti waldaatti fudhannee miseensa waldaa ta'anii waldaan keenyas yeroo isaan waa tokko rakkatan harka qabdi. Waldaa keessa bakka abbaa ta'anii kabajaan jiraachaa turanii. Guddataan umriidhaan nama guddaadha. Akkuma guddina isaaniitti immoo hojii keessattis gahee guddaa qaban turanii. Kana keessatti hojjetaa wajjin walii galanii hojjechuu, yeroo dhangalanii hojii isaaniif kenname xumuruu irratti. Amalli isaanii hojjetaa wajjin waliigalteedhaan haala akkamiitiin hojjechaa akka turan kan nama dinqisiisudha. Fakkeenya. Obbo Ayyaan Hayilee hoogganaa hojii gaggeessaa waldaa daldalaa fi indaastirii waliif waa'ee Obbo Guddataa Disaasaa akkana jedhu. Obbo Guddataa Disaasaa Birboo wajjin akkamitti akka wal agarree jireenya isaa wajjin ture, deemsa wajjin ture, waggoota meeqa wajjin turre kaasuu fi dhufaatii waliif kana xiqqooma ishee kaasuun barbaada. Waggaa kurnaffaa keenya almost ga'aa jirra waliifiin erga jalqabe. Ani bulchiinsa waliifitti kan dhufe gara waggaa kurnaffaa kooti amma. Adeemsi waliif keessatti Obbo Guddataa wajjin wal qabani qabatu gara marsaa 5 turuu hin dandeenya. Marsaan gara jalqabaa otoo waliif hin dhaabatiin dura 2003 2004 akka lakkoofsa biyya kanaatti waliifiin kan yaada katotti gara seeraatti dhufeen dura mana bunaatti ture. Chaaptarii sana keessa dabarreeti gara adeemsa bunaa yookaan immoo informal groupiitiin turreerraati gara formal groupiitti yookaan immoo hiriyootuma wajjin hojjechuun durraatti gara caaseffama seeraatiin dhaabbachuutti dhufne. Achi bara 2005 yaada hundeeffama waldaa qusannoof liqii waliif irra turre bara 2006 kan eeyyama arganne. Ani 2006 irraa qabee waggoota gara 6 walitti qabaa boordii waldaa kanaan ture. 2006 2007 2008 keessatti yeroo namootumti muraasa waldaa qusannoof liqii kana gaggeessaa turredha. Haaluma waldaa qusannoof liqii waliif 2007 2006 kana keessa turreerraa xumurree gara 2000 fi adeemsa
haaraa gaafa jalqabnu 2007 dhumaarra kaanee waldaa kana bal'isuu qabna gaafa jennee sadarkaa koreetti murteessinu. Kana jechuun koree hojii raawwachiiftuu waldaa qusannoof liqiitu jira, koree boordii jira. Isaan wajjin haasofnee gara xumuraatti gaafa dhufnu bara 2007 keessa xumurree gara dhumaa 2008 gaafa jalqabnu akka carraa ta'ee ani kiiloo 5tti hojii konsaltaansii kan dhuunfaa koo waan hojjedhuuf kiiloo 5 kutaa Dr. Balaa Guutaa qabatee jiru wajjin karaaf gaafa deemu yoo jalqabaaf kiiloo 5 obbo Guddataa Disaasaa arge. Isaa wajjin kan wal nuti agarsiise hojii kompiitaraa isaa waan qabanii fi kan Dr. Balaa Guutaa oolan ani immoo hojii konsaltaansii waan qabuuf leenjii kennuufin isaan arge jalqaba irratti. Osuma kanaan jirru 2008 keessatti ani hojiin waliif kun ka'uu qaba jedhamee gaafa yaadamu mareetti gaafa dhufu ani 2008 keessa hojjetaa jalqabaa waliif yeroon ta'u namni biiroo keessatti dhiyaate miseensawwan gara waldaa hojii qusannoof liqiitti haadhuuf dhufan kana sirreessuu qabna jennee gaafa yaadnu biiroo dhabne. Gaafa biiroo dhabnu yeroo jalqabaa waliifiin biiroo malee dhaabate gaafa dhaabate 2008 keessa yeroo biiroo jalqabaa kireeffannu Dr. Balaa Guutaa Oolamtuu kiiloo nuu kenne, kiiloo 5tti biiroo nuu kenne. Yeroo biiroo argannutti nama biiroo kaawwannee itti haa fayyadamu jennu jalqabaa kan arganne obbo Guddataa Disaasaati. Yeroodhaan hojjetaa jalqabaa waliif ta'ee dhufu obbo Guddataa Disaasaa wajjin 2008 ji'a onkoloolessaa keessa wal agarre. Onkoloolessa ji'a sadaffaa 2008 irraa qabnee haga hammaatti for a single day guyyaa tokko obbo Guddataa wajjin hojjetaa hojii isaa irraa addan baane ani. Yeroo bulchiinsa afurran ture ani obbo Guddataa wajjin yeroo jalqabaa 2008 keessatti otoo waliif kamillee dhaabatiin obbo Guddataa wajjin waldaa qusannoof liqii waliif kana miseensa haaraa horachuu wajjin wal qabatee dhaabbata kana gad dhaabuu wajjin wal qabatee namoota waamuu wajjin wal qabatee hojii guddaa 2008 keessa hojjetu obbo Guddataadha. Ani 2008 keessa walii miseensa hojjetaa caalaa miseensa waliif yeroo walitti qabnu nama baay'een beekuun tureen. Reefuunii gara hojiitti dhufaa namni nama beeku obbo Guddataa Disaasaa Birbooti. Ijoolleen isaan beeku, namoonni gurguddaan isaan beeku, namni biyya keessaan beeka, biyya alaa isaan beeka. 2008 keessatti anaaf isaan hamma ji'a 5ffaatti iddoo ishee Maammoo kan jedhamtu hojjettuu nama dabalamteetti dhuftutti hojjetaa waliif tokkollee yeroo turre keessatti obbo Guddataan namoota gurguddaa, namoota xixiqqaa, dargaggoota, haadholii, namoota beekaman jedhaman qabu isaan biratti kan waliif itti fide isaan. Namoonni kan wal barre, namni kan inni miseensa baay'ee dhufe ani bulchiinsaa kennu malee karaa obbo Guddataati. Bara 2008 kana keessatti kiiloo 5tti keessumattuu karaa fookas ministirii namoota baay'ee isaa waan beekaniif namoota hirmaatan baay'ee qabna. Dargaggoonni baay'een kiiloo 5tti isaan argu keessumattuu Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ijoolleen kiiloo 5tti waan fayyadamaniif karaa fookasii obbo Guddataa waan beekaniif miseensonni baay'een namoonni baay'een keessumattuu kiiloo 6 irraa Finfinnee Yuunivarsiitii irraa kan argaman obbo Guddataa isaan filachuun danda'ama. 2008 keessatti aniif obbo Guddataan hojjetaa kan yeroo turre keessatti ji'a onkoloolessaa keessa wal agarree within 2 months birrii dhaabbanni qabu miseensa caalaa gara 300 ol yeroo jalqabaatiif ji'a 2 keessatti xumurre yeroo sana. Namoonni yeroo sana dhufan baay'een isaanii karaa obbo Guddataa dhufan. 2008 keessa otuma kanaan jirru anaa obbo Guddataan jirru haga ji'a 8ffaa bara 2008 keessatti hojjetaa waliif kamillee hin qabu ture. Waliifin erga dhaabatee keessumattuu dhaabbilee waliif 5 yeroo sana dhaabbatan keessatti namoota kan orgaanaayizii gochuu qindeessuu keessatti gaheen guddaan ture kan obbo Guddataa fi kan ku'aa ta'uyyuu malee namoota hirmaachisuu keessatti obbo Guddataan waliifuma kan jedhamu keessatti namoonni akka isaan hirmaannaa gahaatiin akka hirmaatan gochuu keessatti qooda guddaa taphatanii hojjetaa gaafa jennu obbo Guddataa wajjin marsaa 4 hojjedheanii 2008 keessatti ani hojii gaggeessaas akka walitti qabaa boordii saakkoo waan tureef akka hojjetaa tokkotti waliif saakkoo keessatti miseensa horachuu keessatti namoota fiduu keessatti hojii guddaa hojjetanii
2008 ji'a shanaffaa ji'a ja'affaa keessaa qabee ani pirezidaantii waliif waan ta'eef sadarkaa gorsaa olaanaa waliif giruupiitti gorsaa olaanaa ta'anii hojjechaa turanii. Achi keessatti gorsaa olaanaa yeroo turan keessatti walii fi sheeppii gochuu keessatti sirreessuu keessatti qoodni obbo Guddataan qaban ol aanaa ture. Bara 2009 ani erga bara 2008 pirezidaantii waliif ta'e waan an bulchaa tureef hojjettoonni keenya amma hojii gaggeessaa ta'an baay'een isaanii waliif keessa hamma dhufanitti qoodni obbo Guddataa ol aanaa ture. Akkasumas Finfinnee keessatti duwwaa hin taane damee waliif Naqamtee fi Dambidooloo banne keessatti keessumattuu Naqamtee banne keessatti milkaa'ina guddaa kan damee Naqamteetti milkoofne bara 2008 keessatti waliif itti kan finne keessaa qoodni obbo Guddataa Disaasaa Birboo guddaa jedheen amana. Kana duwwaa hin taane marsaa jalqabaa keessatti waliif hundeessuu keessatti qoodni isaanii guddaadha. Marsaa lammaffaan ture waliif giruupii keessatti. Waliif giruupii keessatti dhaabbileen akka waliif heelzii, waliif edukeeshinii, waliif konistirakshinii, waliif tiraanspoortii, waliif agroo shanan kuni waliif saakko wajjin ja'an kun dhaabbileen jahan kun erga hundeeffamee booda maallaqa waan hin qabaanneef namoonni akka haaraatti galanii dhufanii dhaabbata kana keessatti humna akka horatan maallaqa isaanii akka isaan fidan dhaabbileen kun erga dhaabbatanii humna faayinaansii akka isaan argatan keessatti qoodni obbo Guddataa Disaasaa hojjetan qooda guddaaf shoora olaanaadha kan isaan hidhate. Maaliif yaada kana namoonni obbo Guddataan ofiiddee yaada jettanii dargaggoota waan taaneef namoonni baay'een yaada kan ittiin amanan ture sana keessatti aarriin obbo Guddataa yookaan immoo kan isaan qaban unuuf eebba guddaa ture. Eebba guddaa kan nuuf ta'e umuriin isaanii namni baay'een isaan amana, namni baay'een isaan kabaja. Kanaafuu bifa kanaan obbo Guddataan namoota baay'ee erga waliif dhaabates erga waliif otoo hin dhaabatiin dura qoodni isaanii guddaadha. Marsaa kana bifa lamaanan ilaala. Tokkoffaan yeroo otoo waliifiin bifa waldaa hojii gamtaaf qusannoo irratti yeroo ture keessatti obbo Guddataan hojii guddatanii erga hundeeffama waliif keessattis dhaabbileen ji'an hundeeffama keessattis qooda guddaa qabu. Akkasumas immoo erga waliif hundeeffamee booda waliifin erga qaama seerummaa argatee booda yeroo baay'ee ture otoo hojiitti hin galiin. Akka dhaabbileen kun maallaqa argatan, akka namoonni hirmaatan, akka namni aksiyoona bitu, akka namni hojjetu keessatti qooda guddaa qabaataniiti dhaabbileewwan keenya of danda'an akka isaan ba'an goone hojjetaallee ergasii qacaramee booda. Dhaabbilee ja'an kana yeroo wajjin ture obbo Guddataa wajjin waliif keessatti akka hojjetaa dhaabbilee hundumaatti tajaajilaa kan turan ta'uu isaanii ibsuun barbaada. 2008 fi 2009 kanatti turree booda 2009 booda hojjetaa members promotions ta'anii immoo ani waliif saakoo keessatti qooda guddaa ba'atanii erga waliif albuuda keessattis hundeeffama waldaa albuudaa keessattis namoonni baay'een akka isaan gara waldaa kaatti dhufan godhaniiru. Erga waldaan akkasuma daldalaaf industirii waliif dhaabatee booda immoo hojjetaa keenya olaanaa promotion officerii ta'anii haga ammaatti tajaajilaa jiru. So otoo waliif warri kaan dhaabatiin dura yookaan immoo qusannoo liqii irra tures qoodni isaanii guddaadha, waliif giruupii irratti guddaadha. Waliif giruupii jechuun dhaabbilee waliif ijaaruu keessatti jechuudha. Dhaabbilee warra kaan ijaaruu keessatti guddaadha. Hirmaannaa akkasumas gitaa waliif saakoo ta'anis guddaadha. Akkasumas immoo waliif saakoo qofa yoo ta'u taane immoo waliif tiree industirii keessattis hojiin isaanii baay'ee guddaadha. Waliif albuuda keessatti baay'ee guddaadha. Akka waliigalaatti dhaabbilee waliif qabu 8 keessatti obbo Guddataa Disaasaa Birboo fakkeenyummaa olaanaa fi hojii boonsaa dhaloonni irraa barachuu danda'u hojjetan jechuun nan danda'a. Namoonni baay'een qooda garaagaraa qabna jedhanii yaadu waliif keessatti. Qoodni garaagaraa kan ibsamu garuu bu'aa isaan dhaabbata keessatti buusanidha. Waliif saakoo cimsuu keessattis, miseensa horachuu keessattis, qusachiisuu keessattis, 2008 irraa qabee guddaa turan dhaabbilee waliif keessatti namoota fiduu keessatti olaanaa qabatan namoota baay'ee waliif hundeessan yoo gaafattan qoodni obbo Guddataa guddaadha isinii kaasu. Hundeeffama waliif keessatti. Erga hundeeffamee booda namoonni gara dhaabbata kanatti dhufanii akka isaan hirmaatan gochuu keessatti qoodni isaanii baay'ee guddaa ta'uu isaa hin ibsina. Inni kun sadarkaa dhaabbataatti qooda isaan qabaatan mul'isuu barbaadeen isinii kaasee 2008tti wal barree haga ammaatti wajjin jirra. Inni kun akka dhaabbataatti bifa kanaan gabaabsee isinii ibsee akka dhuunfaa kiyyatti
guyyaa waliif irraa dhufetti haga ammaatti obbo Guddee irraa adda hin baaneen. Akka hojjetaa hojjechiisaatti waliif saakorraa qabee haga amma dhaabbataatti guyyaa tokko osoo miindaan isaanii adda irraa hin citi erga waliifitti onkoloolessa 2008 irraa qabaatee haga ammaatti akka hojjetaa kootti otoo miindaa isaanii irraa hin kutiin hojii otoo isaan dhorkiin akka hojjetaa tokkotti hojjechiisaa turuu koo ni yaadatama. Obbo Guddataan hojjetaa isa akkamiitu jettanii hojjetaa amanamaadha. Hojjetaan amanamaan inni jalqabaa nama ofiifis amanamee waaqaafis amanamee sabaafis amanamee hojii hojjetudha. Hojjetaan jedhamee yaada namni baay'een. Garuu namni hojii isaa kabaju, namni yeroo hojii isaa kabaju hojjetaa amanamaadha dhaabbataaf. Dhaabbata kana keessatti akka nama umurii ga'eessa olaanaa yookaan manguddoo duwwaa otoo hin taane akka dargaggeessaatti sa'aatii hojii kabajanii sa'aatii 2 walakkaatti galanii sa'a 2 walakkaa duras galanii sa'a 1 walakkaatti ba'anii hojii isaanii naamusa olaanaatiin hojjetanii kan jiraachaa turanidha. Kan akka hojjetaatti kan jiru. Akka hojjetaa hojjechiisatti dhaabbanni waliif hundumtuu hojjetaa irraa fayyadame dhaabbata irraa bu'aa buusan jedheen ani amana. Akka dhuunfaa kiyyatti akka abbaaf akka ilmaatti jiraan ani Obbo Guddataan. Wajjin nyaannaa, wajjin bashannannaa, wajjin hojjennaa waa baay'ee isaan irraa baree anaaf akka abbaa kootti abbaan ani kan qabu abbaan kiyya erga kutaa 9 baradhee booda bilbilumaan na argaa yookaan immoo bona yookaan ganna rongaluu na argaa yeroo yuunivarsiitii amma immoo bilbilaa wal agarraa gaafa kaafii walii bilbilaa akka abbaatti garuu kan erga Finfinnee galee wajjin jiraadha waggaa 6 keessatti Obbo Guddataadha. Isaanis akka ilmaatti na wajjin jiraachaa turanii natti dheekkamaas na lolaas na sirreessaas waan baay'ee keessa dabarsine kanaaf akka dhuunfaa kiyyatti akka abbaaf akka ilmaatti jiraanne jechuu nan danda'a. Yaada dhumaa irratti Obbo Guddataan namni maal barataadha wanti guddaan. Dhaloonni kun maal barata? Obbo Guddataan umuriin isaanii waggaa 85. Dhaabbata keessatti waggootan umurii isaanii gara 79 irratti dhufan natti fakkaata akka waliifitti kan isaan dhufanii galanii 79 78 irratti galanii waggoota 6 umurii 80 keessa dhaloota gidduu ta'anii bu'aa akkasii buusuun hin baratamne. Namoonni umurii Obbo Guddataatti jiran baay'een isaanii maatii isaanii garagaranii bashannanu, qe'ee oolu, hiriyyaa bira oolu, waan dhugamu waan nyaatamu barbaachaa iddoo garaagaraa keessa oolu. Obbo Guddataan garuu umurii kana keessatti akka dargaggeessa nama waggaa 50 yookaan ga'eessaatti yookaan immoo akka dargaggeessaatti hojjechaa turan. Dhaloonni kun waan irraa baratu namoonni umurii otoo hin daangessi dhaloota daangaa ala hojjechuun akka danda'amu nu barsiisa. Ani umuriin kiyya 30 keessa Obbo Guddataan 80 keessa namoonni umurii 20 keessa hojjetaan jira. Kan 50 keessa jira, kan 70 keessa jira, kan 80 keessa jira, kan jiru jira. Namni umurii daangaa malee yaadaan yoo walii gale, sammuudhaan yoo walii gale, quuqama sabaatiin yoo walii gale hojjechuu akka danda'u nu hubachiisa. Umurii malee daangaa malee gadi bu'anii dargaggoota wajjin hojjechuun, barattoota yuunivarsiitii wajjin hojjechuun unuuf barumsa guddaa nuu kenna jedhee abdii nan qaba. Kanaafuu akka hojjetaaf hojjechiisaatti waan Obbo Guddataan irraa baratamu tokko jira. Akka Oromootti namoonni baay'een sabboonaaf hin jedhu Oromoo keessatti ni sabboonaaf hin jenna. Namoonni baay'een Oromoof aarsaan kaffaleedha. Ani Oromoo fi gaaga'ama baay'ee keessan galeedha. Obbo Guddataaf garuu maal irraa bara dargaggummaa isaanii seenaa isaanii duubarraa qabne gaafa arginu aarsaa Oromoon kaffaluu hunda kaffalaniiru. Garuu aarsaa kaffaluu qofa otoo hin taane dhaloonni waan dhaalu tokko waan irraa baratamu tokko kaa'utu sabboonummaa Oromoo cimsa. Waliif keessatti qooda isaan qabaatan hundisaa waan dhaloonni Oromoon dhufee irraa baratuuf hojjetu keessatti qoodni Obbo Guddataan olaanaa waan ta'eef Oromoo waan irraa barachuu danda'a jedhee yaada. Sabboonummaan umurii tokko malee ani Oromoof kana ta'e kan hin taane jechuu yeroo hundumaa umurii guutuu Oromoon sabboonaa ta'e akka hafuun godha. Umurii dargaggummaatti sabboonaa ta'anii hojjetanii Oromoo keessatti hojjetanii Obbo Guddataanii umurii waggaa 85 86 85 83 84 keessa illee sabboonaa Oromoo ta'anii hafan jedhee abdii qaba akkasitti namni raabatan ta'eef. Kanaaf Oromoon umurii malee daangaa malee waa walii dabarsu waa walii kaa'u qabaatee darbuu qaba jedhee nan abdadha as keessatti jechuu kooti. Kanaaf akka Obbo Guddataa namoonni baay'een umurii isaanii keessa jirtan yookaan immoo umurii 50 keessa 60 keessa 70 keessa jirtan
Obbo Guddataa irraa maal bartu yaada keessumattuu manguddoonni yookaan abbootii yookaan hayyoonni yookaan namoonni umurii 50 ol jirtanii yeroo itti yookaan 60 keessa jiran yeroo itti galanii taa'an yookaan immoo yeroo itti boqonnaa ofii ba'an otoo hin taane umurii guutuu waan horatan waan baratan waan irraa argatan kana baasanii dhaloota kana yookaan immoo dhaloota dargaggoota kan qeerroo Oromoo kan qarree Oromoo ittiin ijaaran ta'uu hubattanii namoonni akka isaanii ammayyuu umurii 50 keessa 60 keessa 70 keessa jirtan yoo jiraattan dhaloota hojii hojjechuun bu'aa akka qabaatu beekuun baay'ee barbaachisaa jedheen karaa koo yaada. Gara dhumaatti kanan fidu akka waldaa keenyatti obbo Guddataa umurii waggaa 85tti hojii hojjechaa jirra hojjetaa keenyadha. Gara fuulduraatti bara gaarii umurii raajaa umurii guddaa umurii dheeraa obbo Guddataa fi hawwina. Akka hojjetaa hojjechiisaatti wajjin haa turruyyuu malee gara fuulduraatti dhaabbanni keenya obbo Guddataa akka fakkeenya guddaa tokkotti akka goota hojjetaa tokkotti akka hojjetaa moodeela tokkotti gara fuulduraatti kan wajjin deemu hin ta'a dhaabbanni keenya. Isaan wajjin dhaabbanni keenyas dhaloonni kunis jira jedheen abdii qaba. Akka waliigalaatti yeroo gaarii bara gaarii isinii hawwaa umurii kan namaaf kennu Waaqayyo umuriis kan namaaf eebbisu Waaqayyo galgala ofiis kan bareechu Waaqayyo obbo Guddataa nama Waaqayyo galgala keessa bareeche galgala keessa eebbise umurii galgala keessa nama Waaqayyo dhaloota wajjin jiraachise jedhee waa dhabdadhuu fi akka obbo Guddataa ta'uu anillee nan hawwa umurii galgala keessa bareeduu umurii galgala keessa waan gaarii hojjechuu galgala keessa namoonni baay'een akka isaanii dhaloota wajjin hojjechuutti nan hawwa isaaniifis kan hawwu kan ammoo Waaqayyo umurii isaan geessee bara keenya guutuu dhaloota keessa hojjennuuf Waaqayyo nu milkeessu jedha. Bara gaarii yeroo gaarii jedha Waaqayyo umurii dheeraa umurii kanaa ol dhaloota keetti namu Waaqayyo akkasiiniif kennu nan abdadha nan amana. Bara gaarii fayyaa gaarii isiniif haa ta'uun jedha galatooma. Hordoftoota keenya jaallatamoo qophiin nuti waa'ee obbo Guddataa Disaasaa irratti qabannee kanuma irratti xumurraa obbo Guddataa Disaasaadhaan umurii dheeraa akka jiraatan hawwii keenyadhaan qophii biraan hamma walitti deebinutti qopheessaan qophii kanaa anaan Geetaachoo ogeessi kaameeraa keenya Amaanu'el Waaqturaa ture torban gaarii isiniin jenna nagaan turaa.